Biyyoota isaa namni hedduutti dhiyaatu nama sadii nama hedduu jaallatu. Suuraan Islaam ijoollee san wallahi waliis agarree turre nyaata narraa waliin haala naannatti hedduu dhaga wallahi gorsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota YouTube channel Jinnoo Show akkuma beeksisniif maxxansinee turre abbaa YouTube channel Jinnoo Show Izzeddin Jamaal waliin gaaffii deebii qabnee gaaffii deebii sana isiniif qabannee dhiyaannee hanga xumuraatti nu faana tura. Jinnoo Show. Waamicha keenya kabajee saate nuuf laattee asitti argamuudhaaf hedduu si galatoomfannaa. Osoo karaa gaaffii teenyaatti hin seene. Atis galatoom. Nuu ifibsi. Baga nagiyaan dhufteef immoo baga nagiyaan dhufteef barbaachisu bakki itti dhufees bakki irraa dhufees bakkuma jiru ta'e waan ta'eef hin jedhe. Hayyee inshaallah kabajamtootaaf jaalatamtoota YouTube chaanaalii Jinnoo Show marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa ga'u irra deebuudhaan galatooma kana kan dhiibnu gaamilanda namni galata namaan beekne galata namaan beeku jaamaa galatooma isin jechuun barbaada har'a obboleessa keenya waliin birraa Ahmadii waliin gaaffii deebii gabaabduu takka muraasa xiqqishoo nama gaaffii deebii intarviiyuu godhamuu geellee miti hamma tokko waan obboleeyyan keenya hedduu nama jaalatan hedduu nama onnee godhan waan gaafatan laalanii callisuun xiqqishoon ulfaata sanumaaf intarviiyuu gabaabduu takka tanii wajjumaan gammannee wajjin taphannee adda baanee jidduu tana dhufte inshaallah wanni irratti intarviiyuu goonu ganaa fuuldura malee amma dura waan irratti wal haasofnu waan hojjennee hin qabnu inshaallah haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan kaanis afeeraateenya gama tokkoon isaa keetis. Osoo gama gaaffiin dabarree Izzeddin eenyu mee ifnuusa eessatti kalalattee fi alhamdulillah ani Izzeddin maqaan kiyya kan madaloota Izzeddin Jamaal naan jedhani barataadhaa. Baratatti osoo kun dura bakka itti dhaladhee guddadhee magaalaa Qobboo ganda Odaawoo masgiida guddaa jala achumatti dhaladhee achuma guddadhee achumatti hanga kutaa 12 amma hanga kutaa 12 barachuu jira hanga achitti asumaan jira asumatti guddadhee asumatti dhaladhee takka Qobboo isaan baane dhalataa Qobboo jiraataa Qobboo waan hundaanuu har'a Qobbootiin siin jedha. Hayyee gaaffii itti aantullee xiqqishoon nuti ibsitee amma isa jiraateetti. Ammas qobbumaan jiraadha taati qobbuun qeessaawwan taatu. Hayyee fuulduraaf hoo eessa jiraachuu filattaa siin jedha. Fuuldura inshaallah bakka rabbiin nama geessu hin beekamu hawwiin gaanuma jirti bakkiin an jiraachuu fadhu Oromiyaa keessa Oromiyaa irraa adda bu'uun fadhu bakka karaa gabaabaa. Oromiyaa ji. Hayyee gaaffiin itti aantu maalirra dhaabbattee Jinnoo Show hundeessuu dandeesse? Maqaan Jinnoo Show kun maalii isaa dhufe? Maalirra dhaabbatteeti? Duraan dursa chaanaala tokko banadheetiin ture chaanaala izaan YouTube yoo tokko atis kuwa qabdaan isaa dura chaanaala izaan YouTube yoo tokko banadheetiin ture sanirratti waan takka koomedii bakka yeroo bareedaa ture chaanaala izaan YouTube yoo sanirratti koomedii gaggabaabduu obboleeyyan keenya nama hedduu warraan amma maqaa isaanii asirratti dha'uu hin feenes warraan hedduu wajjii hojjennes hedduu jira obboleeyyan keenya waliin wanni koomedii garaagaraa diraamaa gaggabaabaa bareedaa hedduu chaanaala sanirratti maxxansaa turre karaa boodaa kanatti chaanaalli san asuma deemuuti nama bira hedduu ga'uu hin dandeenye yeroon chaanaala Jinnoo Show jiru kana banu achirratti mudannoon jirtus hedduudha waa hedduu waan achirratti amata keessaa fa'aa nama sadii fi kana nu laalu ture sanis gammachuutti qabna inshaallah yeroo muraasa booda karaa chaanaala Jinnoo Show kana gaafa dhufu chaanaala kanaan duraan san maratti hojjedha jiyyatti yaadee ture chaanaala kun gizee waggaa ga'ee viidiyoon hedduu nama biran geessu namni hedduu hin argu sababa jiru chaanaala maqaa kanumaaf dhufee wanni irra dhaabbadhee baase akkuma afaan Oromootu Jinnoo jechi jiru takkaa'u murannoo takkaa'u waan murannoo hojjechuun barbaachisaadha jedhumaan chaanaala Jinnoo Show jiru moggaase aartii qofarratti osoo hin taane gama hedduunis inshaallah waan barnoota qabus waliif dabarsinaa jennee bakka yaan nageenya jeetumaan sammuu keessa dhufee baasee
tanuma chaanala jennu shonkanin moggaasir. Hedduu galatoomii gaafiin itti aantu maal hojjettaa hojiin kee maalii yeroo ammaatti? Hojiin kiyya yeroo takka takka ijoollee bashaasha tana hojii dhufee gammadu saniin alatti hojiin hin qabu baratuma akkasii inshaallah du'aayi godha waa hundaafuu. Hedduu ulfaadhu gaafiin itti aantu isitiin jaalallee qabaa laata moo isitiin gaafii hangammaati waa wanni kas jirtu na bira. Hedduu galatoomii gaafiin itti aantu yoom fuudhaaf yaada qabdaa? Fuudhaa tana gaa guyya fuudhanii fi guyyaa du'anii hin beekanii nama jirti. Fuudha gaafa rabbiin jee isatti irraa walla inshaallah rabbii galmaan nu ga'u gaafa bakka irra yaadne irra geenye uumama keenya hin haftu. Itti deemna inshaallah. Gaafiin itti aantu fuudhumaa wal qabatti dubartii akkam fuudhuu yaada qabdaa? Durarratti wanni haala keenya irraayis amala keenya irraayis bareedu nama amala gaarii qabu nama hojii diin irratti nama jajjabeessu nama waan itti hojjetu irratti jajjabeessu haala bareedaa nama akkasitti fuudhuwaraa ta'a akkam giziyattu yaada kana keessa waa duuna dhufe nama akkamaarree akkasii akkasii mu fedhe akkas minaaminee jaaloo jiru. Galatoomii ulfaadhu gaafiin itti aantu yuutubaroota Oromoo ijoollee yuutubarra daleetu jechuudha. Isaan keessaa eenyu jaalattaa? Eenyu immoo dinqisiifattaa jetti? Jaalalaa fi dinqisiifannaan adda hundi dura yuutuubii irratti ijoolleen yuutubaroota Oromoo ani kun akka waan yuutubaraan goote yuutuubii irratti viidiyoon hojjedhu waan ati argata. Wallaahi viidiyoo hojjechuu baadhuu siniin ilaalaa ijoolleen viidiyoo yuutuubii irratti hojjettu viidiyoo bifa kwaalitii qabu bifa bareedaadhaan hojii haarii hedduu bifa bareedaadhaan bifa adda addaatiin fidan. Garuu warri yuutuubii irra ilaalu kuni irra hedduun isaanii dhufanii akka gizee tuqan waan namaaf hin dalagaa maarree minaamination jee yaaloo irra akkamtu irra laaffataaf ni beektaa? Viidiyoon san itti bareeddeeme dhufee achitti nama yaamuu fi caalaa daawuloon godhee waan ifii qabu takka irratti ol baasee namni akkasitti achirratti ilaaluuf yeroo san maal jaalate inni waan namaatiin beekamuudha malee hojii isaa san isan gammachiifne jechuudha agarsiifte kun. Nama jaalachuu jechuun waan namni itti lafee hojii yuutuubaa sana warra yuutuubarratti hojjetu beekaa hedduu nama dadhabsiifte waan namni irratti hojjetu kana osoo nii fi daawuluu hin ta'in wanti san liinkii qabaa liinkii san qophii gootee yoo nii fi irratti ol baafte namni hedduutu haranii fi achi dhufee fi nama san jajjabeessa. Yuutubaroota Oromoo ijoolleen irra hedduun isaanii harka waa xiqqishoo haa jiraatu malee ijoolleen yuutubaroota irra hedduun ta'a Oromoo waan nama dinqisiisu waan barumsa namaaf ta'u keessattuu namni hedduu dinqisiifadhu yuutuubii irratti duraan dursa obboleessa keenyaa karaa hedduun hojjeta namayyuu haruma garaagaraatiin namayyuu bakka hedduu waan hedduu irratti hojjeta obboleessa keenya birraa inspire birraa jamaal yookaan takka yuutuubii irratti namaan wallahi gorsa isaatiis yaadi inni namaa kennuus waan inni nama barsiisuus namaan akkasaatti yuutuubii irratti viidiyoo isaatis hedduu ilaaleen qabu namaan akkasaa dinqisiifadhuus hin qabu karaa barumsaatiin. Karaa kaaniin immoo ijoolleen teenya diraamaa irratti hojjetti waa hedduu gaa namaan himee namaan dhiyeessuun beeku obboleessa keenya Farhaan Idris yookaan Jaaloo Juusis yeroo tana keessatti yeroo namni gammachuu dhabe sana keessatti gammachuu muudhaaf tattaafatee viidiyoo hedduu hojjetee nama qoflee ilkee irraa badee hunda kolfisiisu jira jabaadhu ulfaadhu fuuldura deemu jechuun ni barbaada obboleessa keenya itti aansuudhaan Ibsaa Abdii yookaan Ibsaa Abdii ofishaal chaayinaalii jiru ibsaan durirraa gaafanii fi inni maal baasee boo diraamaa dooktara bishaanii faas ilaalte wallaahi durirraa ilaalaa gaafa haala xiqqaan daawwaa guruppee keessatti diraamaa irra hojjetanis nama taalentii qabu kanumatti ta'u kanumatti hin beekaa kanaafuu isaan hundaanuu jabaadhaa jechuun hin barbaada ijoollee teenya ammaan tana akka kiyyaatti karaa yuutuubii irratti waa hojjechuu barbaaduunis magaalaan tun magaalaa bilisaati qottaa waan gaarii irratti hojjedhaa waan barumsa qabu waan maalayaanii caalaa waan barumsa qabu irratti osoo xiyyeeffannee gaarii natti fakkaata jabaadhaa fuuldura deemaa keessattuu aartii islaamaa irratti haa hojjennu aartii islaamaa yeroo jiru
aartii islaamaa yeroo jookamatti suheebi shaakamiin biroo qonna keessa dhufu. Waa hedduu wallahi gosa irra namaa kannaa irratti hojjetaa namaan akkas godhaa qofa osoo hin ta'in irratti hojjetaa waa hedduu irratti hojjetaa diraamaa filimaalee ni dalagee filima carraa hojii jirusanis laalee guyyaa haramaatti hojjete tokko haramaatti guyyanii fi eebbifame. Wallahi asoon diraamaa laalu jiru asoon filima laalu jiru an takkaa imimmaan dhufee hin beeku. Yeroonii fi aktii hedduu tokko jira akkatti wallahi amma irraa asoon hin barbaachisu gaafa gallakkifamee fi kun agartanii roga hundaanuu jabaachuu qabnaa isiniin jaa yuutubaroonni Oromoo gaa hedduudha kaniin himee kaniin deessuun beeku obboleeyyan keenya hundinuu warri na jajjabeessan warri humna taatan obboleeyyan keenya karreen amma karaa yuutuub dhufu jiranii hundaanuu jajjabaadhaa jechuun hin barbaada kanuma jeetii yaadu. Gaafiin itti aantu hiriyoota isaa namni hedduutti dhiyaatu nama sadii nama hedduu jaallattu namoonni jedhanii. Amurii kanaa tana dhaabii gaabirraa middi. Mee hayyoo moo ijaan gaarii tana raawwate takka irra qote jedheen jiru gara. Isinuu talaarra haa taatu. Gaafiin itti aantu nashiidaa hedduu jaallattoota akka sagalee ta'eetiin nu afeerii. Nashiida. Ijoolleen teenya warri hedduu na gammachiisu durirraa irratti hojjechuu turan warreen nashiidaa gurmuudhaan eegalan ijoollee garee alitti kaan daawwan guruppi ibsaa abdii mu'aaz ibsaa hamzaa hassan isaan gareedhaan eegaluu irratti nama bu'uura nashiidota kanaaf kaa'ee isaan jazaan isaanii guddaadha. Nashiidaa isaanii keessaas kanatti toltu gaa hedduudha gama nashiidaa eenyurraa haasijuu garee nuural islaam. Garee nuural islaam ijoollee ceroo takkaa'u finfinnee asii jiraatanii ijoollee sana wallahi waliis agarree turree guyyaa eebbisaa masjiida dadarna masjiida jaamiyaa nuur hedduu nama gammachiisanii yeroo si hojjaasan yeroonii fi waa waliin mari'atuun hedduu namatti tola. Nashiidaa isaanii irraa tam haa jiru hedduun keessanis beeytanii nashiidaa sayyidunaa raasuul jettu nashiidaan sana hedduu namatti tolti. Gaatis na cinaan jenna bakka yoon caccabseenatti himtaa jiru sayyidunaa raasuul mi'aan seena keetii qalbii tooboo jitee waa hundaa walitti habiibunaa raasuul mi'aan seena keetii qalbii tooboo jitee waa hundaa walitti baara baaraan dhufaa waan qalbii na cabsu dadhabee amma fa'aan hoggaayyuu obsu dandaheen callisu yoomuu siif hin tumsaa siitu caalaanaaf saba lammiif goosaa atinaaf qaroodha agartuu ijaati osoo lubbuun jiru jarri waa siin jetti osoo lubbuun jiru hanga nashiidanii fixaabitee wallahi guututti nafasi kanaafuu isaan nuufuutu wallahi nashiidaa hedduu jira obboleessa keenya asiin nashiidaa torbaan lama dura gallakifamte Zakwaan Abdallaatii fi Fawzaan Abdallah ijoollee sanii wallahi nama nashiidaa irratti taalantii ajaa'ibaa qabu. Ispeeshaalii ijoolleen teenya isaan lachuutu karaa nashiidaa kanarratti sagalee bareedduudhaan yadaloo bareedduudhaan nashiidaa faayaa qalbii jettusanii fi waa'ee rasuulaa irratti hojjetaniif maal jettisa qo'igaa. Wulaash. Ambiyaan dhufee dabree hundinuu wal faraqaa dabreensaa isa geenyaan ergamee nabiin haqaa uumaa hunda caalchisee bareechee fi akhlaaqaa خالقني إسا فيلاتي والفودي في خنصا مكا نبني إسا قوتو خمولاتو حلالا أرقا مسكي طه يا أبا جلالا يعني قين الجباتي سمان يا داولي بلا والله سنجال الدا هذا في أبا جالا
Kanaafuu ijoollee wallahi nashiidaan bifa bareedaadhaan karaa hedduun hojjechuu jiranii hundaanuu jabaadhaan humna namaa taatiif waamamaafiin jabaadhaa jechuun jira malee akkasitti ati taalentii jara dhaabbadheeti miti obboleeyyan keenya hedduu isin dinqisiifannaa jabaadhaa isin jechuun barbaada. Yee gaafitti aantumee. So sagaleen ta'e hedduu tolti maal nashiidaa baastee? Nashiidaa moo inshaallah ati inaaf ta'u yaa rabbi jee. Inshallah. Gaafin itti tiiviilee keessaa tiivii tam haalan daawwattaa yoo haalan jaalattaa yoo tiiviilee islaamaa tiiviiluma hundaa'u tiivuma miidiyaa tiivii jechuudha. miidiyaa gaa wallahi hedduun hin qabnu miidiyaa almost miidiyaa Itoophiyaa keessa jirtu keessaa miidiyaan Oromoo parsantii 10 hungiisu miidiyaaleen teenyaas tajirtuus inshaallah fuulduratti jajjabaannee irratti hojjennee wanii fi hamulliif nu taane malee miidiyaaleen teenya kwaalitiidhaan akkasitti miidiyaan keessattuu miidiyaan afaan Oromoo irratti akkasitti taalentiidhaan hojjetu hedduu hin qabnu. Miidiyaa bareedaa inshaallah kara fuulduraatti akka dhaloonni amma jiru kun ammuma gaa dhaloota abbootiin keenya dabarsitee ilmaan keenyaatu waan kanaan utubee nu kennite dhaloota dhufuurratti osoo hin taane nutummaan kun jajjabaannee irratti hojjechuu qabna. TVleen teenya hundinuu TV Islaamaa, TV Nurul Hudaa, TV'n Hamiltaniis hundinuu aaktii Islaamaa irratti keessattuu akkanii fi ispeeshaalii ikoonomiin namaan eeyyamu malee akka yeroo iidaa irratti hojjetan sanitti osoo irratti hojjetanii hedduu nama gammachiisa. TV'n Islaamaa keessattuu shawii adda addaa sagantaalee adda addaa dabarsuu jirti. TV Islaamaatiinis rabbi cinaa haa dhaabbatu. Nutis yoo nuti cinaa hin dhaabbanne egaa namni biraa dhufee cinaa nu dhaabbatu hin jiru. TVleen Oromootis karaa hedduudhaan obboleeyyan keenya keessattuu obboleessa keenya karanii fi saayitilaayitii yeroo dhufuun kun humna jabduu nama barbaachisa. Mu'aaz Mahammad miidiyaa Oromiyaa jiitu yoo takka irratti hojjechuu jira banuudhaafis tattaaffii hedduu godhu jira sagantaalee takka yuutuubii irratti eegalee jira inshaallah sagantaaleen isaa san yeroo dhiyootti karaa saayitilaayitii akka dhuftuuf namayyuu deeggarree cinaa dhaabbachuu qabnaan jira miidiyaaleen dinqisiifatee hedduudha gaa asumatti taasirraa xumuruu gaafitti kan adda. Gaafin itti aantu namoota irra eenyu jaalattaa? Nama hundarra wallahi billahi jaalalti osoo bifa qabaattee addunyaa kanarraa hundarra jaaladhu nama hojii isaa keessattis fakkeenya nuu tahuu abbaa keenyaas barsiisaa keenyaas nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan akkaan jaaladhaa sanitti aansee haadhaa fi abbaa kiyyaa warreen waa hunda keessatti na cinaa dhaabbatan isaaniin akkaan jaaladhaa namni jaaladhu gaa hedduudha mee sirraa kaasee eenyu kaahimee hafe ta'u kanaafuu obboleeyyan keenya isin hundinuu rabbi jechaan isin jaaladhaa naaf jiraadhaa jechuun barbaada gaafitti aantu hojjetu. Galatoomi ulfaadhu gaafin itti aantu addunyaa tanarraa maal haalaan jibbitaa? Addunyaa tanarraa maal haalaan jibbitaa? Jibbumaan jibba wallaahi. Jibba nama jibbu. Jechuun namni kun ifin beeku beekte amala kiyyarraan nama haala fadhii keessa yoo jiraates nama jibbuun jaaladhu. Fakkeenyaaf waan feete hojjedhu waan feete qabaadhu qabeenya hanga feete qabaadhu nama akka fadhee haa ta'u nama rakkataa fadhees haa ta'u abbaa fadhee haa ta'u naawaa barra yeroo amma keessa jiru tana keessatti namni keessa namaa osoo ta'in akkanumatti gubbaa ilaalee si murteessu nama kana isa ilaaltee osoo hin ta'in waan keessa isaa jiru hin beektu kanaafuu nama hunda jibbuurraa haifuu sanuun jaa wallahi waniin akkaan jibbuu nama jibbuu takkaa'uu jibba nama sanumaan jibba gaafii ta'anii dabalee. Galatoomfadhu gaafiin itti aantu naman baanu addunyaa tanarraa maal haalaan jaalattaa? Addunyaa tanarraa wanni niin haalaan jaaladhu osoo niifin rogaa qaranii fi barnoota akaadaamiitiinis barnoota diiniinis jabaadhee diin islaamaa kana akka fakkeenyaaf yeroo ammaan tana diin irratti hojjechuu jiru akka Dr. Zaakir Sanfatti karaa lachuutunuu diin islaam kana wal bira qabee diin islaamii fi kana wanta kana wal bira qabee namaa ibsuu danda'ee nama kana
خالدين بريدة خنا في دو دنديه الدودس نجا إن شاء الله ربين أكني في نقولوس ناف قولوس أبدين كبا أكسنين حالا جالد Ayyee galatoomii ulfaadhu gaafiin itti aantu naashidota Oromoo keessaa eenyu haadhaan jaalattaa eenyu dinqisiifataa eenyu jaalattu nashiidota Oromoo keessa namni inni haalaan jaaladhu dhugaa seemu wallahi nashiidaa isaatis dhaggeeffadhee namni inni haalaan jaaladhu Najjaash Muhammad nashiidaa isaatis hedduun dhaggeeffadhaa nashiidaa inni seenaa irratti hojjetus nashiidaa karaa hedduun hojjetamtus hedduun jaaladha nashiidaa isaan wallahi tanaafuu obboleessa keenya isa malees gaa wallahi tartiiba siyyarjee bituu hin danda'u namni kun gisee interview godha maaliif akkas tatta'an jaa'ee akka tokko tattee wallahi nama himanii amma fakkeenyaaf yeroo gaafii gaafatanii isa kanaaf isa keessaa eenyu jaalatte gisee jaanii gaafatan maaliif hin himne hin jaa giseen taa'u amma nama natti ulfaachuu jira wallahi. Soota akkasii anuu sitti ulfaate jedhin beekaa Ustaaz Raayyaa Abdush Aliyyiitii fi Najjaash goonee sitti akka ulfaatu beeknee sirraadhiis. Alla dhiisi wallahi garuu waan isaan hundi ni jaaladha wallahi nashiidaa isaaniitiin ni dhaggeeffadhaa hedduun jaaladha nashiidoota keenya akka mee maal yoo jaalachuu baannes maal nu godha isaan bara irraa bu'aa buufachuu jira malee isaan irraa bu'aa buufachuutti hin jiran kanaafuu isaan hundi haalaan ni jaaladha. So gaafiin itti aantu daa'ii keessaa daa'ii afaan Oromootiin hojjetan hayyoota Islaamaa hayyoota sabaatistoota eenyu jaalattaa so tana sirraa deebisuu. Sirraa deebisa laggeedhaafuu. Daa'ilee Islaamaa keessaa namni haalaan jaalattu eenyu jette? Daa'ilee Islaamaa keessaa fi hayyoota Islaamaa keessaa namni haalaan jaaladhu daawaa isaatii dhaggeeffadhu natti toltu baabaa keenya Sheekh Amiin Ibrooti. Isaan addatti hedduu dhaga wallahi gorsa karaa hedduudhaan baranuu kan keessaafuu an bakka hedduus dhaqeetiin jira waa hedduus raayitiin jira wallahi sheekha keenya sheekha magaalaa Qobboo Sheekh Abduu Naasir gorsa inni godhu bakka hedduuttis gorsa xubaalatti illee qaraasisuu irratti illee nama hedduu namatti toluu fi gorsi isaa hedduu namaaf fudhatamuudha. Isaa haalaanin jaaladhaa wallahi hedduu dhagaa namni jaaladhu himee bituu hin danda'u itti ofii. Hayyee galatoome ulfaadhu gama xumuraarra geenyee jira gaafiin itti aantu fuulduraaf maal ta'uu yaada qabdaa? Maal godhuu yaada qabdaa fuulduraaf inshaallah? Maal ta'uu yaada qabdaa sorry. Fuulduraaf wanni inni ta'uu yaada qabu waa hedduu gaa wanni ta'uu namni fadhu an wanni inni irratti hojjechuu fadhu fuulduraaf roga artiitiinis hojii hanganaaf mijatetti hojjechuu hin dhiisu hanga rabbiin laaffisetti saniin addatti fuuldura inshaallah wanni ta'uu fadhu akkuma harree oksiin jeesan karaa barnoota ammayyaatiin barnoota akaadaamiitiin doktara ta'ee karaa kaaninnis karaa diin islaamiitiinis doktara ta'ee karaa lameen kanaan waa wal bira qabee namaa ibsuu danda'uu yaaluufin san ta'uu fi yaada qabaa inshaallah akka rabbiin akkasuma godhuus du'aa inaaf godha isinilleen rabbii wallahi yaada murada keessaniif ni haguutu inshaallah akkasiin ta'uu fadha rabbii inshaallah. Galatoome ulfaadhu gaafii dhaqeessa amma dhuftee komediyaanota Oromoo keessaa eenyu jaalattaa? Wallahi Oromoo keessaas lamaan Oromoo keessa komediyaanota Oromoo keessa eenyuun akka jaaladhu ni beekta. Nama irratti hojii komedii tana irratti nama gammachiisuu irratti hedduu hojjetu obboleessa keenya Ibsaa Abdii wallahi viidiyoo isaatis hedduu ilaalaan nama akka aktii isaatti nama naa ta'uu nagarre viidiyoo isaatti aktii inni hojjetuunis haala sagalee inni waan inni dubbatuunis hedduu naa taate isaan akkan jaaladha. Aktaroota keessaa. Aktaroota guyyattu. Fiilmiilee warra hojjetan fiilmii afaan Oromootiin an filmii hedduu laaleetiin jira. Innaaba an filmii biraa dinqisiifachuun barbaadu. Akka namni filmii karaa filmii afaan Oromoo Islaamaa kanarratti hojjetuuf filmiin akkan jaaladhu filma carraa hojii Khaswee Bishaamni birootiin hojjetame san filma san laaleetiin jira wallahi aktii hedduu irratti waan barnoota qabu hedduu irratti hojjetee san malees gaa karaa filmaatiin wanni hojjetame hin jiru inshaallah fuuldura warri hojjetu nuuma jennee abdii qabna.
Hayyee dhumarratti dhaamsi dargaggoota Islaamaatiif qabdu maali? Yani dargaggoota Islaamaatiif waan dhaamtu xumura irratti inni wanni jechuu barbaadu yeroonii fi waan barreessinu yeroonii fi waa posti goonu yeroonii fi wayii irratti hojjennu waan heera diinii cabsine waan safuu Oromoon cabsine kasii irratti osoo hin taane haala bareedaadhaan waan bareedaa irratti hojjennee akkanii fi hawaasa keenya kanaaf boruuf bu'aa taanu akka san irratti hojjennu san irratti akka hojjennu jechuun barbaada dhaamsinii nan qabu kanuma. Immoo obboleeyyan keenya warreen karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin waa hedduu irratti hojjettanii wal jajjabeessaa humna walii tahaa wal bira dhaabbachaa san qofa osoo hin taane karaa lafarrattis waa irratti hojjechuuf wal bira dhaabbachaa jirtanis jabaadhaa isin jechuun barbaada. Waa hundaafuu dhaamsinii nan qabu kanuma interviyuu xiqqishoo hafarsaa goone inshaallah gara fuulduraatti waan bareedaa irratti interviyuu bareedduu takkaa'u qophii bareedduu irra wal agarraa nagayaan naaf turaan isin jaa karaa obboleessa keenyaa isin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhumarratti gaafiin osoo na gaafattee jettu tanii nan isin gaafatin yoo jiraatte gamanumaan deegaa takka namni galateeffachuu osoo hin galateeffannee bira dabaluun barbaanne yoo jiraatte deegaa tokko siin kennaa galateeffadhu. Gaafii taati dhiyeessitee dhugaadha. Namni inni akkaan galatoonfachuu barbaadu obboleeyyan keenya kanneen jabaadhuudhaan jiran hundaanuu maqaa isaanii dhahee fixuu hin danda'u. Warri jabaadhuudhaan jiran hundaanuu galatooma rabbii isaan isin jaalladhaa. Jazaa keessa rabbi isin haa kafaluu isin jechuun barbaada. Inshaallah maqaa dhaahuu akkasitti sanirratti inshaallah karaa fuulduraatti yoo rabbi dhiyeessina kanumaan haa guulamnu. Hayyee galatoomfadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaataa yeroon nuun fuutu qophiilee waan isin gaafachuu barbaadan taate gara fuulduraatti qabannee isiniif dhiyaanna. Amma kan nu waliin turre isiniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jechaa viidiyoon narraaf qabannee isin hundanne kanumaan xumuramti. Amma guyyaa biraa wal arginutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan nuuf tura. Ejjennoo Show.